akkam jirtu hordoftoota koo odeeffannoowwan har'aa kan argadhin isinitti hima hanga xumuraatti akka waliin turtaniif kabajaanin isin affeera. Egaa odeeffannoon durarratti isinii kaasuu barbaadu waa'ee balbala galaanaarratti kan jirudha. Dhimma balbala galaanaarratti egaa ajandaa guddaa ta'e dhimmi kun irratti dubbatamaatiin jira. Mootummaan Itoophiyaa egaa tibba kana balbala galaanaa malee jiraachuu hin dandeenyu, balbala galaanaatiif abbummaa qabaachuu qabna, kanaafis hojjechuu qabna. Kana dura immoo uummanni irratti mari'atuu qaba. Qaamonni dhimmi isaan ilaallatu hundumtuu waa'ee kanarratti mari'achuu qabu jechuudhaan yaada dhiyeessee ture. Akkaataa sanaan hawaasni bal'inaan dhimma kanarratti mari'achaa jira jechuudha. Oduun agaas dhagahamaa jira dhimma kana wajjin wal qabatee Jibuutiin fedhii akka qabdu mul'isteerti. Akkasumas Somaaliyaa keessaas wanti dhagahamee jira. Dhimma kanarrattis wanti odeeffamaa jiru baay'eedha. Gama Itoophiyaatiin garuu haga ammaatti wanni himamee hin jiru. Hundumaafuu fedhiin biyyaalee ollaa dhimma kanarratti jiru mul'achaa jira jechaadha. Diinonni odeessaa kan jiran faallaadha. Kan jedhamaa jiru mootummaan Itoophiyaa Eertiraa irratti waraanaa banaa kan jedhudha. Kuni gonkumaa waan yaadamu miti. Mootummaan Itoophiyaa biyya ollaa Eertiraa irratti waraana hin banu yoomillee yoo ta'e jechaadha. Faallaa deemtonni waan odeessaa jiranidha inni kuni. Hundumaafuu dhimma balbala galaanaa wajjin wal qabatee wanta baay'eetu jedhamaa jira. Bu'aan xumuraa kan hunda gammachiisu akka ta'u ni eegama jechuudha. Gara odeeffannoowwan birootiin darba. Injifannoo fi bu'aawwan argaman cimsuudhaan qormaatilee cichoominaan ce'uun barbaachisaa ta'uu afyaa'iin mana marii bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasa Caafoo himaniiru. Obbo Taaggasa Caafoo adeemsa leenjii hooggantoota paartii badhaadhinaa magaalaa Bahar Daaritti kennamaa jiru achitti argamuudhaan daawwataniiru. Rakkoolee jiran injifannoon ce'uu fi qaamni hundumtuu tumsaa fi qindoominaan hojjechuun barbaachisaa ta'uus hubachiisaniiru. Wayituma kana edaa jiru gara mindaatti jijjiiruudhaaf qormaannis injifannoonis ni jiraata jedhan afyaa'ichi. Injifannoo fi bu'aawwan argaman cimsuun qormaatilee cichoominaan ce'uun murteessaa ta'uus eeraniiru. Odeeffannoo birootiin gootummaa fi sabboonummaan hawaasa ofiitiif tajaajila si'ataa kennuudhaan madaalamaa jedhaniiru. Pireezidaantii itti aanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii sadarkaa naannootti raawwiin hojii tiraansfoormeeshinii kenna tajaajilaa kurmaana tokkoffaa qoratameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa kenna tajaajilaa fooyyessuun itti quufinsaa fi fayyadamummaa uummataa mirkaneessuun sirna cimaa yeroon barbaadu ijaaruudhaaf xiyyeeffannoo olaanaa kennuudhaan hojjetaa akka jiru itti aanaan pireezidaantii obbo Awwaluu Abdii wayituma kana himaniiru. Obbo Awwaluun paakeejiiwwan fooyya'insa kenna tajaajilaa garaagaraa qophaa'uun hojiirra oolaa akka jiran wayituma kana kan eeran. Sirna cimaa uummanni ofii isaatiif ijaarrate keessatti hooggansii fi ogeessi manneen hojii mootummaa tajaajila si'ataa kennuudhaan itti quufinsa uummataa mirkaneessuudhaaf hojjetamaa akka jiru dubbatan. Kanaafis gurmaa'insa manneen hojii, hojmaataa fi hooggansa qabeenya humna namaa jabeessuu akkasumas immoo itti fayyadama sa'aatii hojii fi guyyaa abbaa dhimmaa kabajuu fi kenna tajaajila loogiirraa bilisa ta'e kennuun murteessaadha jedhaniiru. Hooggansii fi ogeeyyiin manneen hojii mootummaa sadarkaan jiran karoora hojii qabaachuu fi raawwii isaa hordofuu fi madaalaa adeemuun dhimma dagatamuu hin qabne akka ta'es hubachiisaniiru. Obbo Awwaluun yeroo ammaa gootummaa fi sabboonummaan hooggansaaf ogeessa tokko tajaajila si'ataa fi qulqulluu ta'e uummataaf kennuun kan madaalamu ta'uu akka himan odeeffannoon biiroo dhimmoota koominikeeshinii Oromiyaa irraa argame mul'iseera. Ramaddiin barattoota barana yuunivarsiitii seenanii akkaataa fedhii fi dandeettii isaaniitiin kan raawwatamu ta'uu ministeera barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa himaniiru. Bu'uura fedhii fi dandeettii isaaniitiin dhiibbaa tokko malee kan raawwatamu akka ta'es himan.
barattoota dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaa bara barnootaa 2014 qormaata goomsa dandeettii rimeediyaalii qoraman 145 keessaa 90 ol qabxii seensaa dhaabbilee barnoota olaanaa galmeessisuu isaanii Piroofeesar Biraanuun himaniiru. Bara kana barattoota bara 2015 qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa qormaatamuun qabxii seensaa argatan 27 ol waliin ida'amuudhaan waliigalaan barattoonni 117 ol gara yuunivarsiitiiwwan mootummaa garaagaraatti kan ramadaman ta'us eeraniiru. Ramaddiin barattoota kanneenii akkaataa fedhii fi dandeettii isaaniitiin kan raawwatamu ta'uu Piroofeesarichi himuu isaanii kan gabaase tajaajila oduu Itoophiyaati. Itoophiyaan muuxannoo gaarii teelee birrii yaa'ii moobaayilaa idil addunyaa 2023 fiinteekii irratti qooddee jirti. Hojii raawwachiiftuu muummeen Itiyoo Teleekoom Fireewoot Taamiruu yaa'ii moobaayilaa idil addunyaa Ruwaandaa Kigaalitti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaachuudhaan muuxannoo qoodaniiru. Teelee birriin ce'umsa diijitaalaa Itoophiyaa saffisiisaa akka jiru waltajjii kanarratti himaniiru. Bu'aa teelee birri galmeessisaa jiru teeknooloojii moobaayilaa babal'isuun ce'umsa diijitaalaa ardichaa saffisiisuu fi guddina hunda galeessa mirkaneessuu keessatti faayidaa olaanaa akka qabu dhaaman. Odeeffannoo idil addunyaatiin loltoonnis namoonni nagaa Israa'elis nuuf diinumaa jedhan gaggeessaan duraanii garee Hamaas. Gaggeessaan duraanii Hamaas Khalid Meeshaal wanti hidhattoonni Hamaas daangaa Israa'el seenuudhaan torban har'aa raawwatan kan nama boonsudha jechuun ibse. Sa'aatii muraasa keessatti mo'amuu isaanii gaafa agarree garuu nutiyyuu ni dinqisiifannee jedheera Khalid. Odeeffannoo birootiin abbaan humnaa akkana kunoo jedha barreeffama dhimma kanarratti xiyyeeffatee isinii dhiyeessa. Hooggantoonni biyyaalii lixaa torban kana didichanii gara Teelaaviivitti qajeelan. Nuti ammoo waan kana taajjabbiidhaan ilaalle. Edaa akkana dubbiin jenne waan ofii yoo ta'u hundumtuu waliif birmata. Lugdummaa Israa'eliif qabaniin akkaataa kanaan akka dhabuu isaanii taajjabne. Dura gara naannichaatti kan qajeelan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan ta'uun isaanii agarre. Itti aansee pirezidaantichatu dhaqe. Joo Baayiden Israa'el erga dhaqanii booda ammoo muummichi ministeeraa Biriitaaniyaa Riishi Suunaak magaalaa Teel Aviv galuu isaanii dhageenye. Waan gaarii falaaf yoo ta'e dansaadha. Garuu hin fakkaatu. Filisxeemotaaf yaaduudhaan quuqamaan akkana ta'an jechuun waan danda'amu miti. Gareen Hamaas Israa'el irratti miidhaa geessiteera sababa jedhuun waraanni Israa'elii fi garee Filisxeem gidduutti tibbana jalqabame. Jarreen kun didichanii garasitti qajeelanis hin dhaabbanne. Inumaatuu finiinuudhaan itti fufee jira. Qondaaltonni kun waldhabdee mudatetti fala hin argamsiisan taanaan miidhaan lubbuu namaa fi qabeenyarra gahaa jiru hin dhaabbatu taanaan imallii fi ariifannaan isaan garasitti taasisan gatii tokkollee hin qabu. Bilaashadha. Amma miidhaan Israa'el magaalaa Gaazaa irratti geessiste olaanaa akka ta'e miidiyaa isaaniitiin irra deddeebi'uudhaan gabaasaa jiru. Miidiyaawwan isaanii waan gooftoloon isaanii jedhan irratti wanti nutti himan tokkollee hin jiru. Yoo himanis irra dibaan bira darbu. Har'a ganama kana BBC'n akkana jechuudhaan gabaasaa ture. Muummichi ministeeraa Biriitaaniyaa Riishi Suunaak daawwannaa guyyoota lamaatiif Teel Aviv galaniiru jedhe. Waan biraa dabalee nutti hin himne. Eegnus homtuu hin jiru. Amma dhuguma wanti kun daawwannaadhaaf hiree jennee yoo gaafanne akkasumas jarri kun naannoo bahaa giddugaleessaa kana onkoruudhaaf shira xaxaa jiru jechuudhaan yoo shakkine eenyutu nu dhorkaa? Itti aansuudhaan ammoo isaan kam dirree waraanaa taasifachuu akka barbaadan bubbullee kan ilaallu ta'a. Waan hordoftaniif baay'een isin galatoomfadha. Fayyaa ta'a. Nagaatti.